Manni barumsaa leenjii konkolaataa waraanaa konkolaachistoota ga'umsaa qabanii fi opereeshinii gurguddaa irratti hirmaachuu danda'an leenjisaa jiraachuu isaa beeksise. Paartiin Izeemaa paartii badhaadhinaa hojjettoota mootummaa dirqamsiisee miseensa godhataa jira jechuudhaan komachuu isaa dhageessise. ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ሀሳው ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ወልገይ ፓርላማ ረቲ ዲማ ቦፈታ ገላና ዲማ ላልቺሴ ዱበቴ ሆርዶፉዳን ጉያራ መስሪ ወጅን መሪያቹዳፍ ኻይሮሴኑ እንደገያሜ Uummanni Tigraay akka hawaasaatti bifa haaraan of ijaaree qindaa'u akka qabu paartiin Simrat waamicha dhiyeesse. አጀንዳን ቡፈታ አሰባ አጀንዳ ሀራው ዶንታኔ ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፊ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋፈ ፊፍኔ ዱፌ ገልማ ሚሊኒየም ቲ ወሊገሉ ኸራ ቢዲያ ሐዋሳ ኢሳቲን በሩ አፋን ትግሬቲን ከተቤን ጀነራል ባጫ ደበሌ ቤሲሴት ይላል ዳወቶታ ሆርዶፍቶታ ኤግሬ ሚዲያ ነገኝ ከኛ በከጅርተ መረት ሲናደ ቀቡ ሲኒን ጀና ጉያ ደራውን ኩረሌሰ ሶዶማ በሪ ኹመለማ ቢደሚሽን ከኔ ናሲዮለት ለገይሰን አንገ ፎቶ ቱቴኛ አራቲ አማ በልነው ዱሲን ለገይሰን Raayyaan ittisaa federaalaa Itoophiyaa mana barumsa leenjii konkolaataawwan waraanaa fedhii bu'uura dhaabbatichaa irratti hundaa'ee konkolaachistoota gahumsa qaban leenjisuu fi leenjii irraa kanneen turan itti gaafatamummaa ogummaan guutamaniin eebbisiisuu isaa ibsee jira. Manni barumsa leenjii konkolaachisaa konkolaataawwan waraanaa fi opereeshiniiwwan maashinoota leenjitoota konkolaachisaa konkolaataa giddugaleessaa fi salphaa akkasumas opereeshiniiwwan gaggeessuu danda'a. Marsaa 42ffaa fi leenjitoota maashina ijaarsaa waraanaa marsaa 2ffaa fudhatee leenjisuu eegaluusaa beeksisee jira. Ajajaan mana barumsaa leenjii kana Koloneel Biraanuu Asaffaa akka jedhanitti manni barumsaa leenjiin kun mana barumsaa leenjii ogeessota konkolaachistoota waraanaa maashinoota waraanaa akkasumas opereeshiniiwwan gurguddaa konkolaataa fi akkasumas maashinoota garaagaraatiin gaggeessuu danda'anii fi gahumsa addaa qaban of keessaa qabaachuu isaa yaadachiisuudhaan gahumsa namoota qaban hedduu akka baasuuf carraaqaa jiranis ibsanii jiru. Koloneel Biraanuu Asaffaa ogummaa konkolaachisummaa isaanii irratti leenji'aa kan jiran investimantiiwwan qabeenya biyyaalessaa guddaan akka irratti bahaa jiranii fi biyyaaf abdii guddaa ta'uu isaanii himu. Akkasumas raawwii hojii waraanaa keessatti gahee olaanaa akka qabu cimsanii kan dubbatan yoo ta'u, leenjii leenjistootaa xiyyeeffannoo kennamee akkaataa hojimaata diriirfameetiin leenjii fudhachuu qaban hundaa akka argataa jiran yaadachiisu. Leenjifamtoonni leenjii kanatti fufanii jiran keessaa qabeenyaa fi lubbuu namaatiif itti gaafatamummaa fudhatanii leenjii hubannoo dabalataa uumuu dirqama ogummaa isaanii akka bahaniif kennamaa jiraachuu isaa kaasanii jiru. Manni barumsaa leenjii konkolaataawwan waraanaa leenjifamtoota karaa qaxarrii sochooftuu fi qormaata fudhatanii konkolaachistoota gahumsa qaban uumuudha. Opereeshiniiwwan konkolaataawwan waraanaa gurguddaa fi hanga sasalphaa irratti namoota gahumsa qabanii fi biyya bakka bu'anii waraanaa gurguddaa irratti hirmaachuu danda'an hojjechuu ogeessota gahumsa qaban baachuudhaaf hojjetamaa jiraachuu isaa gabaasni fuula miidiyaalee raayyaa ittisa biyyaa irraa bahee ni agarsiisa. Paartiin lammiilee Itoophiyaa walqixxummaa hawaasummaatiif jedhu yookaan Izeemaan paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa hojjettoota mootummaa fedhii isaaniitiin alatti dhiibbaawwan garaagaraa irra geessuudhaan miseensa godhachaa jiraachuu isaa ibsa onkololeessa 28 bara 2025 baaseen komachuudhaan ibsee jira. Gochi kun heeraa biyyattii kan cabsuu fi dimokiraasii dadhabsiisuu kan jedhu paartiin kun aangawoonni yoo miseensa ta'uu baatan akka guddina hin qabnee fi hojiirra akka hin geggeeffamneef jecha sodaa keessaa galanii miseensota ta'aa akka jiranii fi dhiibbaawwan miseensa akka ta'aniif irra geessaa jiraachuu isaa dhagahamee jira. Gochi akkanaa kun bara 2013 kaasee akka jiru eeruun dararriin akkana mirgoota namoomaa kanneen akka mirga walgahu mirga ofii ibsachuu walqixxummaa akka cabsuu kan eerame yoo ta'u itti dabaluunis dirqama Itoophiyaa waliigalteewwan idila addunyaa naannawaa kabajuu qabdu yaaddoo keessaa kan galcheedhas jedhanii jiru. Koomishiniin mirga namoomaa dhaabbanni abbaa gaaraa uummataa fi dhaabbileen hawaasummaa siivilii gidduu galuudhaan dararaa akkana hojjettoota mootummaa irraa akka miidhaa hin geessineef dararaawwan irra gahan akka dhaabbatuuf paartiin Izeemaa waamichas dhiyeessee jira.
Masrii, Somaaliyaa fi Itoophiyaan biyyoota sadeen bishaan irratti wal dhabuun hariiroo dippiloomaasii siyaasaa Abbaa Afrikaa jijjiiran yoo ta'u, Eertiraanis biyyoota lameen Masrii fi Somaaliyaatti dabalamuudhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa taasisuudhaaf michummaa biyyoota lameenii cimsuuf sochii jalqabdeen pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii afeerraa pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiitiin guyyaarraa Masrii Kaayiroo seeneeti jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii ganamarraa onkololeessa 30 bara 2025 Masrii kan seene yoo ta'u, mariin tunis guyyoota shaniif kan turtu ta'u ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yaman Gabra Masqal beeksiseeti jira. Pirezidaantonni lameen akkaataa hariiroo waloo itti cimsan irratti marii taasisuun yaaddoowwan waloo naannawaa fi idil addunyaa ilaalchisee yaada isaanii kan wal jijjiiran ta'ullee ibsameeti jira. Jilli Eertiraa Masrii deeme kunneen ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalaa kan dabalatuu fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas jilli isaa sadaasa takka bara 2025 eebba muuziyeemii guddaa Masriin ijaarte kan torban kana keessa eebbiftu irratti ni argama jedhameeti eegama. Daawwannaan kun biyyoota lamaan jidduutti hariiroo dippiloomaasii taasifamaa ture kan hordofee kan cimsu yoo ta'u, gaafa amajjii bara 2024 illee pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii fi ministeerri dhimma alaa Masrii Saamii Shukrii Asmaraatti simachuun dhimmoota hariiroo biyyoota lameen irratti dhimmoota naannichaa irratti mari'atamee turullee ibsameeti. Ministeerri dhimma alaa Masrii xalayaa pirezidaantii Abdul Fattah al-Siisii irraa ergamteef pirezidaantii Isaayyaasiif kennuun isaa ni yaadatama. Yeroo kanattis pirezidaantiin Isaayyaas mariif gara Kaayiroo akka deemanii fi pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii irraa afeerraan dhiyaateetti himuun kan dhaqe yoo ta'u, Masriin walitti dhufeenya cimsuu fi mala qindoomina garee sadii Masrii, Eertiraa fi Soomaaliyaa tarkaanfachiisuu irratti kan xiyyeeffate ta'uun ibsameeti. Bu'uurri jalqaba Kaayirootti jalqabame ejjennoowwan nageenya naannoo irratti gama galaana diimaa, Liibiyaa fi Saahel keessatti qindeessuuf kan akeeke ta'uu ibsameeti jira. Masriin bulchiinsa galaana diimaa keessatti hirmaannaa mootummoota qarqara galaanaa hin taane kan mormitu ta'uun ni beekama. Isaayyaas Afwerqii haasawa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed onkololeessa 28 waa'ee galaana diimaa ilaalchisee paarlaamaa biyyattiitiif ibsa kenneen booda guyyaa lama Masrii kan deeme yoo ta'u, muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed seerri Itoophiyaa hulaa galaana dhabsiisuu akka hin jirre dubbachuun ni yaadatama. Manni marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee lammeessaa bara hojii shaneessaa taa'e irratti gaafii miseensota paarlaamaatirraa dhiyaatteef deebii kan kenne muummee ministeera Itoophiyaa Itoophiyaan dhaqqabummaa hulaa galaanaa dhabuunis akkamitti akka raawwate mariin adeemsa seeraatiin paarlaamaa yookaan uummataaf hin dhiyaanne kanaaf yaada kamiinuu murteen kamuu fudhatama hin qabne ta'uu Dr. Abiy dubbate. Dr. Abiy aangawoonni Eertiraadha ejjennoo Itoophiyaan barbaacha hulaa galaana irratti qabdu yeroo dheeraaf akka beekan kan dubbate yoo ta'u, bara 2018 illee waliigaltee wal hubannoo biyyoota lamaanii hordofuudhaan dhimmicha irratti pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii wajjin Asmaraa fi Asabatti illee dhuunfaan mari'achaa turuu isaanii hubachiiseeti jira. Kitaaba isaa ida'amuu keessatti illee ilaalcha uummanni Itoophiyaa Asabiif qabullee ifaan ifatti hooggansa Eertiraatiif akka kennu Dr. Abiy yaadachiiseeti jira. Obbo Geetaachoo Raddaan kan hoogganamu paartiin Simrat miseensota isaa waliin walgahii magaalaa Finfinnee geggeessee ture irratti miseensonni isaa walakkaa ol rakkoo nageenyaa naannoo Tigraay keessaa jiruun irratti hirmaachuu akka hin dandeenye ibsuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u, yeroo ammaa kana uummanni Tigraay gurmuu isaa cimsachuudhaan tokkummaa isaanii eeggatanii hawaasni qe'ee isaanii irraa buqqaan hojiin deebisuu hatattamaan akka hojjetamuu qabu. Hundeessaa fi hoogganaan paartii Simrat akkasumas baha Afrikaatti gorsaa ministeera muummee Itoophiyaa kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiru. Haalli hawaasaa Tigraay irratti ibsa kan baase paartiin kun dhimma nageenya naannichaa eeguu fi hawaasa deebisanii qubsiisuu xiyyeeffannoo addaa akka barbaadus addeessee jira. Bifuma kanaan lammiileen Tigraay buqqaan yeroo dhihoo keessatti hojiin dafanii araddaa isaanii ganamaatti deebisuu akka hojjetamu qabu. Hawaasnis tokkummaa fi qindoomanii qaamota dhimma ilaallatu waliin hojjechuudhaan nageenya isaanii akka eeggatan kan eerame yoo ta'e, xumura irratti kaayyoon kana galmaan gahuudhaaf waajjiraalee haaraa iddoo hedduutti hundeessuuf karoorfatanii hojiitti galuuf hojjetaa jiraachuu isaanii kan eeran obbo Geetaachoo Raddaa uummanni Tigraay bifa haaraan qindaa'ee qe'ee isaaniitti deebuu fi tokkummaa akka eeggatan waamicha dhiheessanii jiran jechuudhaan Abbaa TV irraa odeeffanne. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa fi qondaalli waraanaa olaanaan Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabaleedha guyyaarraa onkololeessa 30 bara 2025 barruu afaan Tigreetiin maxxanse keessatti muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sagantaa pirezidaantii Isaayyaas wajjin galma miiliyoonii keessatti taa'e irratti manni Itoophiyaa buufataas uummata Eertiraa wajjin akka qooddatu waliigaltee irra gahuu yaadachiise. Kanaaf ammoo ajandaan buufataas akka ajandaa haarawaatti kan laalamu miti jechuudha. Itoophiyaanonni buufataas argachuudhaaf seeraa fi
haqaas qaban jechuudhaan Jeneraal Baacaa Dabalee katabeet dhimmi hasaab ajandaa haarawaa tasaqee osoo hin taane dhimma kanaan dura hooggantoonni lamaan jidduutti walii galame ta'uus Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabalee hubachiiseeti jira. Kana malees hasaab qabeenyaa fi hambaa Itoophiyaan jalaa hatame jechuudhaan barruu isaa afaan Tigreetiin katabeen xumureeti jira.